Yeroo baay'ee maaliif ilkaan kee akkamitti kaaruu ta'e naan jechuu dandeessu? Tokko immoo maaf akkas bareeddaa jiru? Artistoota Oromoo akka Caalaa Bultumee, Ittiiqaa Tafarii, Andu'aalem Gosaa fa'aa viidiyoo kanarratti argitanii jirtu. Miira hamaa keessa kan isaan jiranii sababii Yooyaa akkam jirtu kabajamoo fi daawwattoota Jirraa Entertainment kun chaanaalii keessan Jirraa Entertainment dha. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kootti dhuftan welcome baga nagaan dhuftan. Chaanaalii koo subscribe gochuutiin maatii chaanaalii koo ta'uun dagatina. Yaada fi qe'ee qabdan koomentii irratti naa barreessaa. Namoonni yeroo jalqabaaf gara nutti dhuftan yoo jiraattan Anabeel Fiqiruuti. Chaanaaliin kun Jirraa Entertainment dha. Chaanaaliiwwan viidiyoolee fanii ta'anii fi wantoota garaagaraa irratti argattanidha waan ta'eef chaanaalii keenyatti subscribe gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa ta'uu hin dagatina isiniin jedha. Har'a viidiyoolee fanii ta'an waliin react goona. Kallattumaatiin gara reactionitti viidiyoo kan hundi keessanii like. Biyyoota naannoo Oromiyaa keessa bakka Zaarraa qoota kan Ana. Biyyoota naannoo Oromiyaa keessa biyyoota jedhee gaafate amma kun burjaajessuu jedhama. Biyyoota naannoo Oromiyaa keessa bakka qubee Zaaraan ka'u naaf himi. Godinaalee yookaan aanaalee jedhamu qabu miti. Zaaje Zaarraa wanni koo Oromiyaa keessa waan jiru qubee Ifraa qubee afaan Oromoo artistoota Oromoo keessa haa Daarraa koo. Ati maal filatte? Daawitee Mokonnin dinqii isaa dabalaa baay'eetu jiru. Absee irra jirra? Absee biyyoota addunyaa keessaa urraa ka'u. Urraa ka'u. Uganda ni taati Uganda, USA, United Kingdom baay'eetu jira. Asii justanii ammoo saawwanni fatihaati wala garnaa beeti. Dhageessee dhaabate wala gara. Osaas dubartoota Oromoo keessaa haa eerraa ka'u jajjaboo jechuudha. Dubartoota Oromoo jajjaboo keessaa haa eerraa ka'u. Eerraa kan ka'u. Maal jechuuf turte? Waame irra deebina. Tara ni si harka birra kaa'eeti. Viidiyooleen akkanaa kun yeroo tokko baay'ee fanii nu godhu nu jabaadha galatoomaan. Yeroo baay'ee maaliif ilkaan kee akkamitti kaaruu ta'e naan jechuu dandeessu? Tokko immoo maaf akkas bareeddaa jiru? Ijoo hin bareeddee mantaree kun ilaalame. Normaali filterii malee inni falaama filteriin qabu. Maalaa goonuuf akkanatti baanii nuti taasisu TikTok irratti garuu shamarran keenyaan gaaffii natti ta'e. Mee warri dhiiraa koomentii godhame? Isinitti agarsiisa wanta akkasii na hordofaadha. Bakka dubartoonni keenya hojiin isaanii mootummaa nutti qabachuu ta'e miti. Artistoonni keenya artist Caalaa Bultumee artistoonni Oromoo marti isaaniiyyuu tokkummaa nu barsiisaa jiru. Tokkummaa jechuun maal akka ta'e nutti agarsiisaa jiru. Gaafa rakkoon nu mudate hundi keenya galma tokko taanetti waan Oromummaa jedhamu kanaaf quuqamaa jirra. Artistoota Oromoo akka Caalaa Bultumee, Ittiiqaa Tafarii, Andu'aalem Gosaa fa'aa viidiyoo kanarratti argitanii jirtu. Miira hamaa keessa kan isaan jiranii sababii Oromoon Booranaa beelaa jiruun kan wal qabate garuu waa maraafuu waa tokko hongeen kun yeroo tokko baga dhufee yeroo kana jedhu garuu Booranni baga beela'e jechuu miti garuu waa tokko asirraa hubadhe artistoonni Oromoo qofa hundi isaaniiyyuu gurmuu tokko jala turanii egaa xinnoo 2018 as wal gaggatuu wal faca'insi wayii xinnoo mul'achaa turte garuu sun amma dhibbatti furameera jechuun hin danda'ama. Artistoonni Oromoo gaafa rakkoon dhufu rakkoon akka tokko nu gootu kanarraa hubachuu hin danda'e dhugaa waan baay'ee nama boonsudha. Akkuma argitan artist Caalaa Bultumee fa'i artistoonni kan warreen biroo Ittiiqaa Tafarii Andu'aalem fa'aan uummata Booranaa deemanii jajjabeessanii
achitti illee sadarkaa dugda isaaniitti midhaan geessan baatanii konkolaataa irraa buusutti ga'anii jiru jechuudha. Sanaaf galatoomadha. Yeroo dur barataa ture sana daa'ima ta'ee ministirii saddeetaffaadha ministirii fudhannaa turre. Yeroo sana rafeetaan hirribni na fudhate sa'aatiin darbe. Qormaata qabdu qormaata irra jiru hiriyoonni kan akkuma keessanii kana taa'aniiru yommuu dhufu amaariffa bitaniiru borcuma achi keessaa baastee kan qormaata nu kennitu iddoo asnaa goote kophaa kee as taa'itii jiru qormaata fudhadhu naan jettee waraqata fiddeenatti kenniti. Barreessuudhaan nun jedhu eessaa dhufu maqaan koo hin badde narkaa badde. Maqumti keemu. Maqaan koo narkaa badde. Maqaan narkaa badee jennaan teacher andi ጊዜ እንጀራን ጋፈት ፍቴነ ጋፈት jennaan አይ teacher maqaan koo irraan fadhee deeni itti gatiin wallaalee jedheen dhugaadha maqaan koo tun narkaa badde naasuu dhabu jennaan booddee ishiin poolisii qabnaan dhiistee baate. Gurmeessaa kan jedhan hiriyaan koo jira isa bira dhaqeessan gurmeessa maqaan koo narkaa badde maal naa wayya jennaan. Maanni waan isaa garuu dhugaa moo qoosaraa fi uummata bohaarsuudhaaf haasaa jiru? Wayya adamaasu jedha dhiisi kan jedheen amma argadheera. Egaa daawwattoota koo viidiyooleen rafanii isin godhu jedhee funaanee dhufe isaan kana fakkaatu akka gabaabbatee nan beekaa. Gara fuulduraatti qabiyyeewwan isaa babal'isuuf yaalii goonaa. Akkuma beektan intarneetiin naannoo keenyatti xinnoo ishee dadhabaadha. Sanaafi gara fuulduraatti akkan bal'isu akkan babal'isee isiniif hojjedhu gamanumaan waadaa isinii galaa. Filattanii waan daawwattaniif hedduu galatoomaan isin jedhaa. Qophii biraa walitti deemutti dhaganaaf ta'a.